Choose the correct answer from the given alternatives. Gaaffii tokkoffaa. Kanneen armaan gadii keessaa hojii diinagdee baay'ee barbaachisaa ta'ee naannoo coniferous forestiitti gaggeeffamu kami? The most important economic activity of the coniferous forest region is A. Plantation agriculture, B. Forestry, C. Crop cultivation, D. All of the above. Plantation agriculture jechuun oomisha galtee warshaadhaaf ta'u kanneen akka shonkoraa gadaa, kaakaa'oo, jirbii fi kanaaf kan kana fakkaatan yoo ta'u, forestry'n ammoo bosonoomsuu mukeewwan adda addaa dhaabuu faayidaa oomisha saanqaadhaaf yookiin xaawulaadhaaf kanneen oolan. Caarratti crop cultivation jechuun gosa midhaan adda addaa xaafii, boqqolloo, diin hunduu deebiidhaadha. Sakandii 10 isiniif kennee yaalaa. Hagasitti ibsa armaan gadii waliin haa ilaallu. Coniferous forestiin naannoo uumamaa gara giddugaleessa laatitiidii irratti argamu yoo ta'u, gosa biqiloota inni qabu yoo ilaalle biqiloonni naannoo kanatti argaman gosa wal fakkaataatu naannoo tokkotti argama jechuudha. Fakkeenyaaf birbirsa, gaattiraa yookiin muka cidii fi kanaaf kan kana fakkaatan bocaan warra ኮኒክ ta'etu naannoo kanatti argama. ተማሪዎች ኮኒፈረስ ፎረስት ሪጅን አካባቢ ላይ የሚገኙ ዛፎች አንድ አይነት ዛፎች ናቸው። ሎው ስፔሺስ ዳይቨርሲቲስ ኦፍ ትሪስ ተመሳሳይ የሆነ የዛፍ አይነት ነው ያለው። ለምሳሌ እዚህ አካባቢ ላይ የሚገኙ ዛፎች የኮን ቅርጽ ያላቸው እንደነ ጽድ ዛፎች በዚህ አካባቢ ላይ በብዛት ይገኛሉ። እነዚህ ዛፎች ከለስላሳነታቸው የተነሳ ስፖንጂ ናቸው። ለፈለግነው ጥቅም እንደፈለግነው ልናዛቸው ቅርጽ ልናስይዛቸው እንችላለን ማለት ነው። ስፖንጂ ደግሞ ከዋናው ከና ያፈጀን ሙኬ ወላላፎ ሚጀቶ ታን ኦሚሻ ጎሳ በርባኔዳፍ አካ በርባኔቲ ካን አጃጁ ደንደኙ ዳቸው as the trees are evergreens no moisture is lost ሙኬና ነው ከና ጂዲንሰ ኢሳኒ ቀበተኒ የሮ ዴራዳፍ ትሩ ደንደው ማሊፍ ይቆፋ ባል ኢሳኒ ጥጥቃዳ አከባላ ወዴሳትቲ በላዋን እንታኔፍ ሙክኒ ቢርብርሳ ዮኬ ሙክኒ ጽዲ አዱን ይረቁበቴ ሁርካፍ ታስሱ እንደንደው ሁርኪ እንጅሩ ጀቹንሙ ቢቅሎኒ ኩንጂዲ ኢሳኒ ቀበተኒ ትሩ ይቹ የትነት መጠን ዝቅተኛ ነው። እንደውም የለም እስከሚባል ደረጃ ሊያደርስ ይችላል። ምክንያቱም እዚህ አካባቢ ላይ እንደነ ጽድ ያሉ ቅጠላቸው በጣም ትናንሽ ነው። ፀሐይ ሙቀት የሚያርፍበት የለም ማለት ነው። በትነት ምክንያት ሊያጡ የሚችሉትን የእርጥበት መጠን ሴቭ ያደርጋሉ። አዘር the trees have adapted to the harsh climate of the region ሙኬና ነው ከና ሐላ ቅሌንሰ ባየ ረክሳፊ ሐማቴ ደንደመቹ አፍ ደንደው ከባድ የሆነ የአየር ሁኔታን ለመቋቋም የሚችሉ ዛፎች ናቸው። ኮኒፈረስ ፎረስት አካባቢ ላይ የሚገኙ ዛፎች እንብራን ዲነግዴ ጉስት ዲነግዴ ናኖ ከነቴ ገፈሙ ማሊ ሰጀሩዳፍ ጉስት ዲነግዴ ናኖ ከነቴ ባየ በርባችሳ ተኤ ኡመትኒ ኢረቲ ህርማቱ ፎረስተሪ ቦሶኖምሱ የቹ ፎረስተሪን ሙኬወን ጎሳ አዳ አዳ ፋይዳ አዳ አዳ ዳፍ አባኒዳ ናኖ ከነቴ ሙከ ጎሳ ተቆጡ አባማ የድኔር ጽዲ ሙክኒ ጽዲ አመለ ሳቲን ላቫፊ አከበር ባደመት ቦጨሙ ከንደንደው ከን አጀጀሙ ከናፉ ቲምበር ፕሮዳክሽን ኢዳፍ ኦላ ሜኪንግ ፓልበስ ገልቴ በቃዳፍ ካን ኦሉ አከዝመስ ራይንስ ቃጫፊ ኡፈታፍ ገልቴ ታኒ ኦምሹዳፊ እንገርጋራ አይቹ እዚህ አካባቢ ላይ ያሉ ዛፎች ለምን አገልግሎት ይውላሉ ስንል የህዝቡ ተሳትፎ በከፍተኛነት የሚኖረው ፎረስተሪ ላይ ነው። ደንን ማልማት ላይ ደንን ካለሙ በኋላ ለምን ይጠቀሙታል? ጣውላን ለማምረት ወረቀት ግብአት የሚሆነውን ማቴሪያል ለማምረት እንዲሁም ደግሞ ራይንስ ለማምረት የሚውሉ ነገሮችን ለማግኘት ዛፎችን አለም ደግሞ ደን ማልማት ላይ በስፋት ተሰማርተው ይገኛሉ። ሌላኛው ኢኮኖሚያዊ ስርዓታቸው ማይኒንግ አለም ደግሞ ማዕድናትን ማውጣት ማበልጸግ ነው። ናኖ ከነት እንብራን አልቡ ደቆቱ ዳቸው አልቡኒ ናኖ ኮኒፈረስ ፎረስቲቲ ባይናን አርገሙ ማልማሊ ወጀተኒ እንቶኮ ኦሪ አይሬኒ ወርቄ ኮባልቲ ዚንኪ ዩራኒየሚ ዲፍዲፋ ዘይታ ኮፐሪ አከዝመስ ሊዲፊ ከነን ከምብሮን ባዬ ናኖ ከነት በልናን አርገሙ በዚህ አካባቢ የሚገኙ ማዕድናት የአይሬን ኦር ወርቅ ኮባልት ዚንክ ዩራኒየም የነዳጅ ድፍድፍ ኮፐር ሊድ በኮኒፈረስ ፎረስት ሪጅን ላይ በስፋት ይገኛሉ። ለምሳሌ ፈከኛፍ ስዊድን ካናዳ ፊ ራሽያ ፌደሬሽን ዮፍ ለተኒ ወሬን ከነ ከሰቲ ባይናን ህድማቶቹ ስዊድን ካናዳ ራሽያ ሀገራትን ስትወስዱ በእነዚህ በማዕድን የሥራ ተግባራት ላይ በስፋት ይሳተፋሉ። ሳይቤሪያ is well known for coal, oil and gas deposits. ሳይቤሪያን አጋጭሌዳን ባየ ቤከምቱዳ ዲፍዲፈ ቦባአቲን ባየ ቤከምቱዳ ቀበኛ ጋሲቲን ባየ ቤከምቱዳ ሳይቤሪያ የከሰል ድንጋይ ታመርታለች። የነዳጅ ድፍድፍ አላት፣ ጋስ አላት። ወረቶ ጋፊ ቶኮፋራ ቀብሲሰ በላፊ ሁበኖ አርገተኒቱ ጀዴ ነነማል ከናፍ ዴቢን ኬሰን ባ
forestry ta'a jechuudha. Gaaffii lammaffaa. Which of the following equatorial rainforest area is the second largest next to Amazon basin? Kanneen armaan gadii keessaa naannoo rooba equatoriitti Amazonitti aanee sadarkaa lammaffaa irratti bal'inaan kan argamu kamidha? A. Congo basin, B. Indonesia, Iceland, C. Southeast Asia, D. Maghreb region. Barattoota. Naannoon Kongoo bal'inaan Amazonitti aanee naannoo rooba equatorii keessatti kan argamudha. Kanaaf deebiin A ta'a jechuudha. Gaaffii sadaffaa. The geographical criteria used to classify the whole world as in the tropical, temperate or free zone is. Ulaagaa ji'oogiraafawaa ta'ee naannoowwaniin naannoo ho'aa, naannoo giddu galeessaa fi naannoo diilallaa'aa jennee akka qoonnuudhaaf nu gargaaru በጂኦግራፊያዊ መስፈርት አካባቢዎችን ሞቃት፣ መካከለኛ የሞቃት ክፍል እና ቀዝቃዛማ ክፍል ብለን እንድንከፍላቸው የሚረዳን የቱ ነው? ኤ ላቲቲዩድ፣ ቢ አልቲቲዩድ፣ ሲ ፖፑሌሽን፣ ዲ ቴምፕሬቸር። ሰከንዲ ኩደን ዴቢ ኬሰን ያላ baay'ee gaariidha. Laatitiyuudii yoo ilaalle laatitiyuudiin dalgeedhaan digirii meeqa irratti akka inni argamu ibsuudhaaf kan ooludha. Altitiyuudiin immoo taa'umsa lafaa iddoo tokkoo meetira meeqaan ol ka'e meetira meeqaan gadi bu'e adeemsa kiiloomeetira 1000 keessatti kan jedhu qaba. Population kuni dhimma uummataati. Tempereecherri hanga ho'insaa fi qorriinsa qilleensa naannooti. Tempereet gaafa jennu naannoo giddu galeessaa jechuudha. Firiid zoon jechuun immoo naannoo diilallaa'aa jechuudha. Kanaaf hangi ho'aa isaa diilallaa'aa yoo ta'e firiid zoon jenna. Hangi ho'aa isaa giddu galeessa yoo ta'e tempereet middle latitude jenna. Hangi ho'aa isaa baay'ee ho'aa yoo ta'e ትሮፒካል ጀን። የሙቀት መጠኑ በጣም ሞቃት ከሆነ የሀሩሩ ክልል ወይም ደግሞ ትሮፒካል እንላለን። ሙቀቱ መጠን መካከለኛ ከሆነ መካከለኛ ላቲቲዩድ አሊያም ደግሞ መካከለኛ የአየር ክልል ቴምፕሬት እንለዋለን። የሙቀቱ መጠን በጣም ቀዝቃዛማ ከሆነ ቶሪድ ዞን አሊያም ደግሞ ፍሪጅድ ዞን እንላለን። ለዚህ አካባቢዎችን ትሮፒካል፣ ቴምፕሬት፣ ፍሪጅድ ኦር ፖላር፣ ቶሪድ ዞን ብለን ለመክፈል የሚያስችለን የሙቀት መጠናቸው ነው ማለት ነው። ዴቪን ኬሰን ዲ ዮተኤ ስሪዳ ጀቹ ቴምፕሬቸር ኢዝ ዘ ሞስት important factor that used to classify regions into tropical, temperate, island or frigid or the torrid zones. Question number 4. Which of the following criteria has a significant rate to name as a natural region? A. Rainfall, B. Climate, C. Vegetation cover, D. Altitude. ulaagaawwan armaan gadii keessaa gahee olaanaa ናኖ መማቲን ሞጋሱፍ ቀቡ ከሚር ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት መስፈርቶች አካባቢዎችን በተለያዩ ስም ለመሰየም የሚያስችል ዋናው ጉዳይ የቱ ነው? ኤ ሬንፎል፣ ቢ ክላይሜት፣ ሲ ቬጂቴሽን ከቨር፣ ዲ አልቲቲዩድ። ሰከንዲሽን ኢስኒፍ ከነሜራ ዴቢኬሰን ያላ ኩን ቻናሊ ኤገሬ ዳሎታ ኡቱቡፍ ኡመሜ ጂኦ ለሰን 17 ቲዩቢ ጂኦ ለሰን 17 ቲዩቢ ሰብስክራይብ ሼር ላይ ጎቹ Indagatina. Good. Mostly natural regions are named after the common vegetations are found in their areas. Kanaaf yeroo baay'ee naannoowwan uumamaa kan isaan moggaafaman kan isaan waamaman gosa biqilootni naannoo isaanitti argaman irratti hundaa'eetu. Fakkeenyaaf coniferous forest gaafa jennu naannoo coniferous forestitti mukeewwan argaman mukeewwan gosaan wal fakkaatan bocaan ammoo boca koonii qaban yoo ta'e coniferous forest jenna. Naannoo rooba tiroopikiitti mukeewwan equatorial rainforest jedhamantu argamu. Mukeen kun amalaan dheerinaan jechuu kooti heddumminaan wal fakkaatu. Heddummina hedduutu jira. Biodiversities while in coniferous forest there is only a single species of trees which is said to be coniferous forest. Why vegetations are found? The dominant types of vegetations are found in the coniferous forest trees. Equatorial rainforest region is known as equatorial rainforest region. Why? The plants, the tall trees, the middle trees, the lower trees are highly found, which have large leaves. ክልሎችን ለመሰየም የሚያስችለን የተፈጥሮ
ዛፎች አይነት በዛ አካባቢ በሚገኙበት ሁኔታ ላይ ተንተርሰን አካባቢዎችን ወይ ኮኒፈረስ ፎረስት ልንል እንችላለን፣ ወይ ደግሞ ኢኳቶሪያል ሬን ፎረስት ሪጅን ልንል እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ትሮፒካል ግራስላንድ ኤሪያስ ልንል እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም ትሮፒካል ግራስላንድ ኤሪያ ስንል በትሮፒካል አካባቢ ላይ ዛፎች የሚገኙ አብዛኛዎቹ ስላሉ እነዚህ ኢኳቶሪያል ሬን ፎረስት እንላቸዋለን። በትሮፒካል አካባቢ ሰፊ የሆነ የሳር አይነት ስላለ ትሮፒካል ግራስላንድ እንላለን። ቬጂቴሽን በስፋት መገኘት አካባቢዎችን እንድንሰይማቸው ይረዳናል ማለት ነው። ይህ ቻናል ጂኦ ሌሰን 17 ቲዩብ ነው። ጂኦ ሌሰን 17 ቲዩብ የመጪውን ትውልድ እድል ከወዲሁ ስኬታማ እንዲሆን እየሰራ ያለ ቻናል ነው። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ማድረግን አትዘናጉ። በጣም ጥሩ መልሱ ቬጂቴሽን ከቨር ይሆናል ማለት ነው። ሲ ዴቪን ኬኛ ሲ ታአ የቹ ኩዌስቸን ነምበር 5 What type of vegetation in Africa is extensively developed in areas that have wet summer and winter? Gosa biqiloota armaan gadii keessaa Afrikaa keessatti naannoo ganna jiidhaa bona gogaatti baay'inaan kan argamu kami? ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት የእጽዋት አይነት በአፍሪካ በእርጥበታማው ክረምትና በድርቁ በበጋ ጊዜ በስፋት የሚገኘው የቱ ነው? ኤ ትሮፒካል ግራስላንድ ቬጂቴሽን፣ ቢ አፍሮ አልፒን ቬጂቴሽን፣ ሲ ትሮፒካል ሬን ፎረስት ቬጂቴሽን። 10 ሰከንድ ልስጣችሁ። መልሶቻችሁን በደንብ ከጥያቄው ጋር እየተለማመዳችሁ መሄድ ስለሚጠበቅባችሁ በረቶት ስንዴ ቁጠን keessatti deebii kana adda baastanii akka shaakalaa deemtaniidhaaf carraan isiniif kenna. Gaariidha. Barattoota tokko tokkoon ibsa armaan gadii ilaaluun barbaachisaadha. Afro alpiin vegetation kan jennu biqiloota naannoo badda giddu galeessaatti biqilan. Isaan kun meetira hanga 3000 gidduutti kanneen biqiluu danda'an afro alpiin vegetations jedhamu. እስከ 3000 የመሬት አቀማመጥ ሜትር ላይ የሚገኙ ደኖች እጽዋቶች አፍሮ አልፒን ቬጂቴሽን ይባላሉ። ደጋማው የአፍሪካ ትሮፒክ ኤሪያ ላይ በስፋት የሚገኙ ናቸው። ትሮፒካል ግራስላንድ ቬጂቴሽን kan jennu ammoo kanneen naannoo ganna jiidhaa bona gogaa irratti biqiluudhaan bal'inaan argamanidha. Isaan kunis baay'inaan naannoo kaabaa fi kibba አፍሪካ irratti argamu. በደቡባዊና በሰሜናዊ አፍሪካ ላይ በብዛት የሚገኙ በእርጥበታማው ክረምትና በድርቁ በበጋ ጊዜ የሚገኙ ዛፎች ትሮፒካል ግራስላንድ ቬጂቴሽን እንላቸዋለን። ሲ ላይ ያለው ትሮፒካል ሬን ፎረስት ነው። ትሮፒካል ሬን ፎረስቲን ጫራratti kan argamu naannoo kanatti bineeldonni argamanii kanneen akka qamalee, jaldeessa, weennii fi kanneen biroo muka irraa gara mukaatti utaaluu muka kan koruu danda'anidha. Akkasumas bineeldota lafa irra yaa'an, loo'an, ilbiisota adda addaa kanneen akka bofaa, kanneen akka jawwee, kanneen garaatiin foqoqanii fi ilbiisota gosa adda addaa baay'inaan naannoo kanatti argamu. Barattoota naannoo kanatti bineeldota gurguddoo kanneen akka arbaa argachuu hin dandeenyu. Sababni isaas bosonni naannoo kana keessa jiru bosona yabbuu ta'e waan ta'eedhaa fi bineeldonni gurguddoon asii fi achi keessa socho'uudhaaf isaan hin dandeessisu. በትሮፒካል ሬን ፎረስት አካባቢ ላይ የሚገኙ ነፍሳት ከዛፍ ወደ ዛፍ መዝለል የሚችሉና ዛፍን መውጣት የሚችሉ እንደነ ጦጣ፣ ዝንጀሮ፣ ጉሬዛና የመሳሰሉ እንዲሁም ደግሞ የሚፏቀቁ እባብ፣ ዘንዶ እንዲሁም የተለያዩ ነፍሳት፣ ትንኞች በዚህ አካባቢ ላይ በብዛት ይገኛሉ። በሳር መሬት አካባቢ naannoo lafa margaa tiroopikiitti ammoo bineeldonni argaman kanneen akka zabraa, harree diidoo jechuudha fi kanneen biroon marga dheedanii. Akkasumas bineeldonni foon nyaatan naannoo kanatti argamu. Sababni isaas bineeldonni marga dheedan baay'inaan naannoo kanatti waan argamaniidhaaf bineeldonni foon nyaatan kanneen akka qeerransaa fi leencaas naannoo kana keessatti waraabessaan dabalatee ni argamu jechuudha. Sababni isaa fuudicheen fuuncaan soorata isaanii naannoo keessatti baay'inaan argama waan ta'eedhaaf. Good. Kanaaf naannoo tiroopikiitti biqiloonni argaman biqiloonni naannoo kanaa biqiloota naannoo giddu galeessa Afrikaa, lixa Afrikaa fi baha Madagaskaritti kanneen argaman hojjaan isaanii yookaan dheerinni isaanii baay'ee dheeraa kan ta'e biqiloota gosa sadii kan ta'e dheerinaan biqiloota dhedheeroo, biqiloota giddu galeessaa fi biqiloota xixiqqaa baala babal'aa ta'an damee bal'aa qabantu naannoo kanatti argamu jechuudha. Meeditiraaniyaan kilaayimeet riijinii keessatti biqiloonni argaman biqiloota akkamiiti? Naannoon meeditiraaniyaanii qilleensi isaa yeroo gannaatti gogaa fi yeroo bonaatti immoo faallaadhaan jiidhaa kan ta'edha. የሜዲትራኒያን ክላይሜት ሪጅን የክረምት ጊዜ የድርቅ ጊዜ ነው።
እንዲሁም ደግሞ የበጋው ጊዜ ለዚህ የአየር ክልል የእርጥበት ጊዜ ነው። ዝናብን የሚያገኘው በበጋ ነው ማለት ነው፣ በሌሎቹ አካባቢዎች ተቃራኒ። It found at northwestern and southwestern extremes of the continent. ናኖ kaaba lixaa fi kibba lixa Afrikaa irratti bal'inaan argama. Inni kunis naannoowwan kun baay'inaan kan isaan beekamanii plant species like evergreen and also deciduous trees. Biqiloota evergreen fi deciduous trees jedhaniin baay'ee beekamaadha. በኤቨርግሪን ትሪስ እና በደሲደስ ፎረስት ዛፎች በጣም የታወቀ ክልል ነው። ለምሳሌ ኮርክ፣ ኦክ፣ መኪውስ፣ ዋይልድ ኦሊቭስ and the like are the common type of plants. Good. So the correct answer is the tropical grassland vegetations are vegetations in Africa which are extensively developed in areas that have wet summer and dry winter. Question number 6. In which of the following season is the Mediterranean climate bearing almost all the yearly precipitation falls? kanneen armaan gadii keessaa waqtiin meeditiraaniyaaniidhaaf rooba guddaa argamsiisuu danda'u isa kamii? A. In autumn. B. In spring. C. In winter. D. In summer. በዚህ በታች ከተዘረዘሩት ወቅቶች ለሜዲትራኒያን የአየር ክልል ከፍተኛ የሆነ የዓመቱ ዝናብ ሊያስገኝ የሚችለው ወቅት የትኛው ነው? Autumn, spring, winter, in summer it says. So the correct answer is C. During the winter, the Mediterranean region is expected to receive a climate which bearing the highest precipitation of the year. Question number 7. Maquis, cork, oak, and the wild olive plants are commonly grown in which of the following climatic region of Africa? Mukeen, maquis, cork, ookii fi mukeen madda zayita uumamaa ta'an naannoo kanatti Afrikaa keessaa eessatti argamu? ማኪውስ፣ ኮርክ፣ ኦክ እና ለዘይት የሚውሉ የተፈጥሮ ዛፎች ከአፍሪካ በየትኛው አካባቢ ይገኛሉ ይላል። ኤ ትሮፒካል ኮንቲኔንታል ክላይሜቲክ ሪጅን፣ ቢ ቴምፕሬት ኮንቲኔንታል ክላይሜቲክ ሪጅን፣ ሲ ሜዲትራኒያን ክላይሜቲክ ሪጅን፣ ዲ ኢኳቶሪያል ክላይሜቲክ ሪጅን። We have discussed this earlier. So according to the discussion, the correct answer is the Mediterranean climate region is known with receiving highest rainfall of the year during winter, and also the types of vegetations which are highly found in this region are maquis, cork, oaks, and the wild olive trees. Question number 8. In natural resources, those exist in a region and may be used in the future is termed as. In natural resource, those exist in a region and may be used in the future is termed as. qabeenya uumamaa ta'ee naannoo sana keessa kan jiru garuu gara fuulduraatti faayidaadhaaf ooluu kan danda'u maal jedhama? በክልሉ ውስጥ ያለው የተፈጥሮ ሀብት ነገር ግን ለወደፊቱ ልንጠቀምባቸው የምንችል አይነት የተፈጥሮ ሀብት የሆነው ምን ይባላል? ኤ አክቹዋል ሪሶርስ፣ ቢ ፖቴንሻል ሪሶርስ፣ ሲ ስቶክ ሪሶርስ፣ ዲ አይድል ሪሶርስ። Students, let me give you 10 seconds. Qabeenyi uumamaa iddoowwan sadii armaan gadiitti eerama. Isaanis potential resource, actual resource fi stock and reserve resource. Potential resource kan jennu jiraachuun isaa kan mirkanaa'e garuu gara fuulduraatti kan itti fayyadamu. Potential resource የምንለው መኖሩ የተረጋገጠ ልንጠቀምባቸውም የምንችል አይነት የተፈጥሮ ሀብቶች ናቸው። qabeenyi uumamaa akkana kanneen akka peetirooleemii fa'aa dabalata. Fakkeenyaaf gara biyya keenyaatti yoon isin fide Itoophiyaa keessatti qabeenyi uumamaa peetirooleemiin naannoo Ogaaden lafa dakee baha Itoophiyaa irraa difdifni kun jira. Sababa guddina teknooloojii keenya irraa kan ka'e itti fayyadamaa hin jiru. Potential resource መኖሩ የተረጋገጠ ሀብት ነው። Actual resources are resources that have been surveyed, their quantities and also their qualities determined and are being used in present times. Actual resource kan jennu kan qorataman, kan adda ba'an, baay'ina isaaniitiin, qulqullina isaaniitiin kan adda ba'an, kan barbaadaman, kan amma itti fayyadamaa jirrudha. Kan amma itti fayyadamaa jirru actual resource jedhama. Actual resource የምንለው በብዛታቸው እና በጥራታቸው መኖራቸው የተረጋገጠ ሰርች የተደረጉ ሰርቬይ የተደረጉ የተፈለጉ ተፈልገው ግን የተገኙ አሁን ላይ እየተጠቀምንባቸው ያሉ የተፈጥሮ ሀብቶች actual resource ይባላሉ. Like that of wood processing activities.
kanneen akka albuuda mukaa yookiin oomisha mukaa, albuuda warqee kanaaf kan kana fakkaatan kan amma itti fayyadamaa jirru አሁን እየተጠቀምንባቸው ያሉ ማዕድናት ለምሳሌ ወርቅ እንዲሁም ደግሞ ደንና የደን ውጤቶች stock and reserve resources are the resources part of actual resources which can be potentially developed profitably with unavailable technologies is called what a reserve. Reserve maqumti isaa akkanatti himutti bara waan mudateef jedhamee kan kaa'amu jechuudha. Jiraachuun isaa beekameera, hangi isaanii beekama, itti fayyadamaa jirra. Yeroo biraadhaaf itti fayyadamna jedhamee kan taa'e kan qusatame jechuudha. በቁጥራቸውም በብዛታቸውም በጥራታቸውም የታወቁ እየተጠቀምንባቸው ያሉ የአክቹዋል ሪሶርስ አይነት ሆነው ግን ለወደፊቱ ይቀመጥልን ብለን ያስቀመጥናቸው መገልገል ስንችል የቆጠብናቸው ያስቀመጥናቸው ሪዘርቭ ናቹራል ሪሶርስ ይባላሉ። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ቢ። Gaaffii sagalaffaa kanneen armaan gadii keessaa kamtu ilaalcha warra deterministikii ibsaa? A. People who live in cold climates are stronger and more courageous than those living in warm climates. Namoonni naannoo diilallaa'aa keessa jiran namoota naannoo ho'aa keessa jiran caalaa ciccimoodha. Cimoo akka ta'an kan isaan taasise akka ilaalcha kanaatti kilaayimeetidha jechuudha. B. Human is capable of modifying his environment. Ilmi namaa naannoo keessa jiraatu sirreeffachuu akka isaaf ta'utti mijeeffachuu danda'a. Inni kun ilaalcha possibility'ti. Inni danda'ama miira jedhudha jechuudha. Ilmi namaa naannoo isaa mijeessuu danda'a. C. Analysis social structures in terms of human activities. Sochii ilmi namaa taasisu irratti xiyyeeffannee social structure xiinxaluu dandeenyaadha. Self reliance isaaniiyyuu siinis diinis possibility'dha. Deebii keessan qabadhaa ibsa ibsinee itti deebina. Environmental deterministic believe that the natural environment is an influencing factor on human activities. Naannoon hojii guyyaa guyyaa ilmi namaa gaggeeffatu kamiyyuu to'achuu kan danda'udha jedhanii amanu jechuudha. Environment is a master of human. Ilmi namaa naannoon akka isaaf eeyyame qofaatitti bitamanii jiraatu jedhanii warra amananidha. Warri determinizimii. Deterministoች አካባቢ ካልፈቀደለት በስተቀር ህይወቱን ማመቻቸት አይችልም ብለው የሚያምኑ ናቸው። ilmi namaa naannoo jiraatu keessatti gooftaadha. Naannoo isaa irratti murteeffachuu, mijeeffachuu, faayidaa irraa argachuu ni danda'a ilmi namaa jedhanii amanu jechuudha. Gammoojjii keessatti wanta hundumaadhaaf jiraachuun ulfaataadha. Garuu gammoojjii kana jijjiiruun ni danda'ama. Maal gochuudhaan? Biqiloota dhaabuudhaan. Naannoo bishaan hin jirre keessatti dhugaadha. Faayidaa bishaanii osoo hin argatiin jiraachuu danda'uun ni danda'ama. Garuu bishaan akka argamu gochuun ni danda'ama. Ilmi namaa bishaan akka argatu gochuu ni danda'a. Biqilaa dhaabuudhaan jiidhinsi dachee akka deebi'u taasisuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf haroon Harammayaa waggoota hedduu dura sababa gogiinsaatiin badee ture. Amma garuu sababa hojiin ilmi namaa naannoo isaa irratti gidduu galtummaa argateedhaaf harri sun deebi'ee mul'achaa jira. Kanaaf ilmi namaa naannoo isaa mijeeffachuu ni danda'a jedhanii amanu. Dhugaadhas ilmi namaa naannoo isaa mijeeffachuu ni danda'a. ፖሲቢሊቲዎች ይቻላል የሚል መንፈስ አላቸው። ለዚህ የሰው ልጅ በበረሃማው አካባቢ ውሃ በሌለበት ሀሩር በሆነው ክልል ለመኖር ያስቸግረዋል። ነገር ግን አካባቢውን ይህን ሀሩሩን ክልል በረሃማነቱን ሊቀይር ይችላል። ደንን በማልማት በረሃማ የሆነውን ነፋሻማ አየር እንዲኖረው ማድረግ፣ ለሰዎች ኑሮ እንዲመች ማድረግ ይቻላል። እውነት ነው፣ በበረሃ ውስጥ የመጠጥ ውሃ ማግኘት ህልም ሊሆን ይችላል። ግን ደግሞ ውሃ እንዲኖር ማድረግ ደግሞ የሰው እጅ ስራ ሊኖር ሊታከልበት ይገባል። ደን ከተተከለ የአፈር ለምነት ይመለሳል፣ እርጥበቱም እንደዛው ውሃ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። Again, determinists believe that human activities are controlled by the environment. But the possibilist argues that environment can potentially affect people's activities, but we can regulate the effect by using knowledge. Who are the supporters or the proponents of environmental determinists? Charles Darwin, De Molins, and Favre. These persons are the environmental determinist persons. Whereas Favre is the environmental possibilist person. There is two-way relationship, they believe this one. Answer is A. Question number 10. Which of the following is the approach of geography applies a specific geographical element over a defined geographical unit? A. Topical approach. B. Regional approach. C. Determinism. D. Possibilism. Kanneen armaan gadii keessaa approachii ji'oogiraafii ta'ee waan ispeesifikii ta'e irratti kan xiyyeeffatu isa kamiidha? Topical approach, regional approach, determinism, possibilism jedha። ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት የጂኦግራፊ አፕሮቾች
ግልጽና ስፔሲፊክ በሆነው ጂኦግራፊካል ኤሌመንት ላይ ማብራሪያ የሚሰጠው የጂኦግራፊ ዩኒት የትኛው ነው? ቶፒካል አፕሮች፣ ሪጂናል አፕሮች፣ ዲተርሚኒዝም፣ ፖሲቢሊዝም ይላል። ጥሩ። ሪጂናል ጂኦግራፊ is defined as a geographic unit of locality. This includes these all regional, talking about the region only. Why regionally odesna tanan regionally gafa odesnu naanno odesna jechuudha. Naannoo Afrikaa bahaa, Afrikaa kaabaa, Afrikaa kibbaa, naannoo Baalkanii, Arabiyaa, baha giddu galeessaa, Sab-Saharaa, Eeshiyaa, Ameerikaa, Oshiniyaa fi kan kanaaf kana fakkaatu jennee yoo ibsine wanti nuyi ibsaa jirru regionaliidha. Sababni isaas naannoo irratti kan xiyyeeffate waan ta'eef. Toopikaaliidha kan jennu immoo waa'ee mata duree ifa ta'e tokko yoo dubbanne, mata duree ifa ta'e tokko fakkeenyaaf waa'ee beelaa, waa'ee qilleensa naannoo fi qilleensa baramaa, waa'ee oomisha qonnaa, waa'ee guddina uummataa kaasna yoo ta'e, waa'ee siyaasaa, waa'ee bishaanii, waa'ee godaansaa fi kanaaf kan kana fakkaatan kaasna yoo ta'e, wanti nuyi kaasaa jirru, wanti nuyi dubbachaa jirru toopikaal yookiin siistemaatik approachii ta'uusaa adda baafanna jechuudha. Deebiin toopikaal yookaan ሲስተማቲክ አፕሮች ኦፍ ጂኦግራፊ ta'a jechuudha. መልሱ ቶፒካል አሊያም ደግሞ ሲስተማቲክ ጂኦግራፊ የሚል ይሆናል። ምክንያቱም ግልጽ በሆነው ርዕስ ላይ የሚወያይ የሚያጠነጥን የጂኦግራፊ አፕሮች ስለሆነ ስለ ረሃብ፣ ስለ ስደት፣ ስለ ዝናብ፣ ስለ አየር ሁኔታ፣ ስለ ህዝብ ቁጥር፣ ስለ ፖለቲካ የምናወራ ከሆነ ካሉት ርዕሶች አንዱ ርዕስ መርጠን በዛ ርዕስ ላይ መልስ የምንሰጥበት ሂደት ቶፒካል አሊያም ደግሞ ሲስተማቲክ አፕሮች ይባላል። ካሉት የዓለማችን አካባቢዎች ክፍሎች ኖርዝ አሜሪካ፣ ኖርዝ አፍሪካ፣ ሳውዝ አፍሪካ፣ ኦሺኒያ፣ ባልካን ሪጅን እንደዚህ ላይ ብለን ደግሞ አገራትን እንደየክልላቸው ስንጠራቸው የምንጠራው ሪጅናል ነው ማለት ነው። ሶ መልሳችን ትክክለኛው ቶፒካል ነው። ለምን? it says applies to specific geographical element ስለምል። good question number 11 which of the following is the study of regional approach? በዚህም መልኩ ልንጠየቅ እንችላለን ተማሪዎች፣ በዚህም መልኩ ልንጠየቅ እንችላለን። ቢፋ ከናንስ ጋፈተሙ እንደንደኛ ጋፊን ኩዳ ነፋፊ ጋፊን ኩዳ ተኮፋን አካታት ግን ጋፈተም ኦፊ ከሰና ደባፈዳ ኤ ዘ ጂኦግራፊ ኦፍ ሃንገር፣ ቢ ዘ ጂኦግራፊ ኦፍ ክላይሜት፣ ሲ ዘ ጂኦግራፊ ኦፍ አግሪካልቸር፣ ዲ ዘ ጂኦግራፊ ኦፍ ሳብ ሳሃራ። ጂኦግራፊ ኦፍ ሃንገር ጋፈ ጀኑ ዋይ ሲስተማቲክ ኦኪን ቶፒካሊ ቀየበቻ ጅራቹ ከኛዳ። ጂኦግራፊካል አግሪካልቸር ጋፈ ጀኑ ዋይ ቆናቲ ቀየበና ጅራ ኢትስ ይሄ ቶፒካል ዮኪን ሲስተማቲካሊ። ጂኦግራፊ ኦፍ ክላይሜት ጋፈጀን ኩንስ ዋይ ዲመ ሙራሳ መተድሬ ቶኮ ዴሳ ጅራ ኩንስ ካል ዮኪን ስፔሲፊክ ዳችሁ ዮኪን ሲስተማቲክ። እነዚህ ሶስቱ ኤ ቢ እና ሲ ምንድናቸው? ቶፒካል ናቸው። ርዕሱን በመውሰድ በርዕሱ ዙሪያ የሚያወሩ የሚያጠነጥኑ ጉዳዮች ናቸው። ዲ ግን ሰብሳሃራን ሪጅን ይላል። ሶ ኢት ኢዝ ሪጅናል። ዘ አንሰር ኢዝ ዲ regional jedha sub-Saharan immoo region dha. Kanaaf diin deebii ta'a jechuudha. Good. Question number 12. Which of the following branch of geography studies the Earth's cultural landscape? A. Troposphere, B. Lithosphere, C. Anthroposphere, D. Biosphere. Kanneen armaan gadii keessaa damee ji'oogiraafii ta'ee waa'ee ካልቸራል ላንድስኬፕ kan qo'atu kami? ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት የጂኦግራፊ ሳይንስ ቅርንጫፍ ሆኖ ስለ ካልቸራል ላንድስኬፕ የሚያጠናው የቱ ነው? A. Troposphere, B. Lithosphere, C. Anthroposphere, D. Biosphere. Good. Teebilii kana ilaaluun barbaachisaadha barattoota gaaffii ammaa deebisuudhaaf. Liitosfer gaafa jennu waa'ee qaama jajjabaa lafaa kanneen akka dhagaa fi qaama lafaa dhagaadhaan uwwifamee jiruutii dubbachuu keenyadha. ሊቶስፈር ስንል ይሄ ጠንካራማውን የመሬታችን አካል እያወራን ነው። አሊያም ደግሞ ስለ አለትና አለት ለበሱ የመሬት አካል እያወራን ነው። This is known as geomorphology or soil geography. Troposphere ስንል it is we are talking about the layer of atmospheres, the layer of gases. ዋይ በቃና ቅሌንሳት ይዱበቻ ጅራ አይቹ ለትሮፖስፈር ጋር ፈጀን ስለ ከባቢ አየር እያወራን ነው ማለት ነው ትሮፖስፈርን ስናወራ። So troposphere is a lower part of the atmosphere where weather changes takes place. This is studied by climatology. Science climatology jedhamuun qayyabatamaa waa'een baqaana qilleensaa. Hydrosphere. Hydrosphere gaafa jennu waa'ee qaama bishaanii akka odeessaa jirru beekuu qabna. Hydrosphere ስንል ስለ ውሃና የውሃ አካላት እያወራን መሆኑን መረዳት መቻል አለብን። ኩንስ kan qayyabatamu የሚጠናውም በኦሽኖግራፊ ሳይንስ ነው። ባዮስፈር
This supports life which lives on the earth. Waa'ee lubbuu qabeeyyii qaama lafaarra jiraatanii odeessina jechuudha. Kanaaf qaama bishaanii keessas ta'uu danda'a, qaama lafaarra kanneen jiran hundumtuu lubbuu qabeeyyiin baayosfar qaama bishaanii qaama dacheerra lubbuu qabeeyyii jirataniin kan ilaalamudha. Baayooji'oogiraafiitiin qayyabatama. Anthroposfer the earth's cultural landscape. Qonna ta'uu danda'a, daldala ta'uu danda'a, horii horsiisuu ta'uu danda'a, whatever. Inni kun cultural landscape jedhama. Mana yoo irratti ijaarrannu, yoo qotannu, gaala yoo irra oofnu, waan biraas yoo irratti raawwannu, qaama lafaarratti hojii hawaas dinagdee aadaa keenyaa irratti raawwannu anthroposfer jedhama. Kuni cultural geographytiin, population geographytiin qayyabachuu dandeenya. Mee fakkiitti aanu armaan gadii haa ilaallu. Anthroposfer kan jennu kana. Kunoo asitti barattoota wanti isin argaa jirtan lafa kanarra namichi kun maal qotataa jira? Gaala isaatii qotachaa jira, fuuldura gaalaa deemee jechuudha. Laficha immoo yoo ilaaltan lafichi qotamaadha. Lafti kuni qotamaadha. Kanaaf lafa qonnaa, lafa horsiifannaa, lafa aadaa, duudhaa irratti adeemsifannuun maal jenna jechuudha? Anthroposfer jenna jechuudha. የእርሻ ስራን የምንተገብርበት የእርሻ ስንል እህልም ሊሆን ይችላል፣ መሬቱን አርሰን ከብትንም አርብተን ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር የዚህ የአፋር ክልል ሰውዬ ግመላቸውን እየጎተቱ እናያለን። ስለዚህ ማርባትም ከብትን ማርባት አለም ደግሞ እርሻን ማካሄድ ሌላም ተግባራትን በአካባቢያችን ውስጥ የምንተገብረው ጂኦግራፊያዊ ተግባር አንትሮፖስፈር በመባል ይታወቃል። አንትሮፖስፈሪ ጀደሙዳን ቤካም በረቶት ዴቢ ኬሰን ጫ አከጀተን ሻኪንግ ከናፍ ትክክለኛው መልስ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 13 which of the following statement is correct about geography? ከነን አርማን ገዲ ኬሳ ሂምኒ ዋይ ጂኦግራፊ ስሪ ታይከም ስለ ጂኦግራፊ ትክክል የሆነው ስቴትመንት የትኛው ነው? A. Physical phenomena are evenly distributed over the surface of the earth. B. There is one-way relationship between humans and their environment. C. All elements in the natural environment affect the way of life of its inhabitants. D. Human beings are not capable of modifying their environment. Okay. Three kan ta'e ትክክል የሆነው A. Physical phenomena are evenly, it says, not evenly distributed. There is no evenly distribution of phenomena on the earth's surface. ለምሳሌ fakkeenyaaf faffaca'insa bosonaa, faffaca'insa uummataa, faffaca'insa albuudaa, faffaca'insa qilleensaa fi qabiyyee qilleensaa, haala taa'umsa lafaa yoo ilaaltan even wal qixa miti, wal fakkaataa miti, bakkaa bakkatti iddoodhaa iddootti garaagarummaa ni qabaata jechuudha. Naannoon baddaa Itoophiyaa uummata guddaa yoo qabaate, naannoon lafa dakee Itoophiyaa immoo uummata xiqqaa ta'e qabaa jechuudha. Kanaaf evenly faffacaatiin wal fakkaataa ta'ee hin jiraatu. Evenly distributed የሆነ ፌኖሜና የለም። ለምሳሌ የህዝቡን ጥግግት ስናይ ደጋማ የኢትዮጵያ አካባቢ በጣም ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ጥግግት ይኖረዋል። ቆላማ የኢትዮጵያ አካባቢ ደግሞ በጣም የተራራቀ የህዝብ ጥግግት ይኖረዋል። በደንና ደን አይነት ስናይ ደጋማ ኢትዮጵያ እና ሳውዝ ዌስተርን ሃይላንድስ እነዚህ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የምንላቸው ጥቅጥቅ ያሉ ዛፎች በአይነታቸውም የተለያዩ ዛፎች ይገኙባቸዋል። ቆላማ አካባቢ ደግሞ ስንሄድ በኢትዮጵያ ዝቅተኛ የደን አይነት እንዲሁም ደግሞ እነዚህ የበረሃ ዛፎች የምንላቸው xerophytes like that of acacias, thorny trees, cactus are found. እነዚህ ቁልቋል፣ እሾሃማ የሆኑ ግራር አይነት ዛፎች በቆላማ ኢትዮጵያ ይገኛሉ። ናኖ ለፈበዳ ኢትዮጵያ ወደንተን ሙኬወን ጎሳ አዳዳ ባለበበላ ኤሪነ ከንቀበን ጎሳ ሳኒቲን ሰዱ ከንታ አነርጊቱ ከሰቱ ኪበለጣ ኢትዮጵያ ወደንተን ናኖ ለፈደቂ ኢትዮጵያ ወደንተን ሙኬወን xerophytes jedhaman muka qoree qabu kanneen akka eenyufa waleensuu ta'uu danda'a, laaftoo ta'uu danda'a, ካክታስ yookiin adaamii ta'uu danda'a. Kanaaf kan kana fakkaatan. Kanaaf iddoodhaa iddootti waliin fakkaatu jechuudha. ከቦታ ቦታ ያለው ስርጭት የትም አካባቢ ብንሄድ እኩል አይሆንም። ኢቨንሊ ዲስትሪቢዩትድ የሚለው አን ኢቨንሊ ዲስትሪቢዩትድ ቢሆን ትክክል ይሆን ነበር። አን ኢቨንሊ ዲስትሪቢዩትድ የተወጀደ ስሪ ታቶ jechuudha. Kanaaf deebiin keenya sirrii miti. There is one way relationship between humans and the environment being walitti dhufeenya kallattii tokko qofaatu naannoo fi ilma namaa gidduu jira. Naannoo fi ilma namaa gidduu walitti dhufeenya karaa kallattii lamaatu jira. Ilmi namaa yoo naannoo isaa kunuunse naannoon isaa ilma namaa baachuu danda'a. Naannoo hamaa keessa yoo jiraate ilmi namaa jiraachuu hin danda'u. Kanaaf ilmi namaa naannoo isaa mijeeffachuu danda'u qaba. So there is two way relationship between human and their environment. All elements in the natural environment affects the way of life of its inhabitants. Sirriidha. Qabiyyeen naannoo uumamaa keessa jiru kamiyyuu ilma namaa jireenya ilma namaa hubuu yookiin mijeessuu danda'a. Yoo hin huba ta'e ilmi namaa hubuu irra naannoo isaa mijeeffachuutti deema. Mijataadha moo ta'e naannoo mijataa isaa keessa ilmi namaa jiraachuudhaaf danda'a. Kun sirriidha jechuudha. Human beings are not capable of modifying the environment. No. Human beings have
the capability to modify his environment. የሰው ልጅ አካባቢውን የማመቻቸት ችሎታ ክህሎት አለው። ilmi namaa dandeettii itti naannoo isaa boocachuu danda'u, mijeeffachuu danda'u qaba. So the correct answer is C. Question number 14. Which of the following can be addressed through topical approach? kanneen armaan gadii keessaa topical approach dhaan kan ibsamu kami? ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት በቶፒካል አፕሮች የሚገለጸው የቱ ነው? A. Surveying the geography of Antarctica continent. B. Describing the geography of Sub-Saharan Africa region. C. Analyzing the hydropolitics of Nile River. D. Studying the different regions of the world. Barattoota, surveying the geography of Antarctica continent kan jedhu regionally dha, not topical or systematic. dhimma naannoo አንታርክቲክ irratti ta'e kan qoratudha jechuudha. በአንታርክቲካ አካባቢ የተከሰተውን ክስተት የሚያጠና በአንታርክቲካ ጉዳይ ላይ የሚያጠነጥር ነው። አንታርክቲካ ስንል ደግሞ ካሉት ዓለማት አንዱ መሆኑን የሚያትት ነው። ቢ describing the geography of Sub-Saharan Africa. ammas Sub-Saharan Africa jedhe region jedhe jira. kanaaf kunis topical yookiin systematically miti. dhimma naannoo Afrikaa keessaa waa'ee Sub-Saharaa irratti kan xiyyeeffatedha jechuudha. C. Analyzing the hydropolitics of the Nile River. waa'ee xiinxala siyaasa bishaan ናይል irratti kan xiyyeeffatedha. በናይል ፖለቲካዊ ውሃ ተፋሰስ ላይ የሚያተኩር። ዲ studying the different regions of the world. waa'ee kutaa አዱኛ ቀየበችው ስለ ዓለማችን ክፍል ማጥናት። this is regional inni kun regionally dha, inni kun topically dha yookiin systematically dha, inni kun regionally dha, kunis regionally dha. So the correct answer is C. Question number 15. Of the following one is not the advantage of vertical exaggeration. Which one is it? A. Increasing the visual effectiveness of a given relief. B. It has the potential to give a very strong impression. C. A degree to which we exaggerate the vertical scale depends on the scale of the map from which the profile is drawn. D. It may cause some distortions. Exaggeration increases visual effectiveness of a given relief. It has a potential value to give very strong impressions. It decreases to which the exaggerate the vertical scale depends on the scale of the map, but this exaggeration of scale of the map may cause some distortions. So the answer is D. Question number 16. All of the following factors can affect the intervisibility of places except. kanneen armaan gadii keessaa hundumtuu mul'achuu bakkeewwan lamaanii yookiin wal argaa bakkeewwan lamaanii ሚዱ ከእንደንዳኒር ተኮራ ከነፈል ካንዱ በቀር ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት ሁሉም የሁለት ቦታዎችን መተያየት የሚሸፍን ነው። የትኛው ነው? A. The type of slope between the two points. B. The general relief between the two points. C. The amount of vegetation that covers the area. D. Technical measures taken by the midpoint. These three of them are the factors that affect the intervisibility of places, but D cannot affect the intervisibility of places. Answer is D. kanneen armaan gadii keessa sadan isaaniiyyuu wal argaa qaama lama pointii adda addaa irra dhaabbatanii jiran miidhuu danda'u. sadan isaanii A, B, C ዲን garuu isaan irratti dhiibbaan qabu. D ተጽዕኖ የለውም። እነዚህ ሶስቶቹ the type of slope between the two points, general relief between the two points, the amount of vegetation that covers the area, ጥቅጥቅ ያለ ደንና የተበታተነ ሳሳ ያለ ደን ሽፋን እንደዛ ላይክ kanaafuu bosonni yabbuun gidduu isaanii yoo jiraate iddoowwan lamaan wal arguu hin danda'an. kanaaf intervisibility isaanii affect godha jechuudha vegetationiin yoo yabbuu ta'e. kanaaf deebiin keenya diidha. Question number 17. Which of the following places are said to be not intervisible to each other? kanneen armaan gadii keessaa bakkeewwan waliidhaaf intervisibility hin qabaanne kami wal arguu kan hin dandeenye jechuudha. ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት ሁኔታዎች intervisibility የሌላቸው ሊተያዩ የማይችሉ ቦታዎች የትኞቹ ናቸው? A. Two points which are separated by an even slope. B. Areas covered by dense forest cover. C. Two points which are separated by a concave slope. D. Two points located at the top of a hill and at its bottom gentle slopes. Barattoota, bakkeewwan lamaan even slopeidhaan yookiin sloopii wal fakkaataadhaan adda walirraa ba'an intervisibility ni qabaatu. maaliif? lafti namoota lamaan gidduu jiru sloopii evenii ta'e wal fakkaataa ta'e qaba waan ta'eedhaaf. kanaaf gentler slope irratti lamaan isaaniiyyuu wal arguu danda'u jechuudha. yoo uwwisni bosona hin jiru ta'e namni dakee irra dhaabbatu achirra namni dhaabbatu wal arguu danda'a. hanga uwwisni bosonaa fi dhiibbaan biraa gidduu isaaniitti kan isaan dhoksuu danda'u hanga hin jiraannetti wal arguu danda'u. inni biraan iddoowwan lamaan yookiin tuqaawwan lamaan
fageenya yookiin dheerina waliin fakkaanneerra dhaabbatan garuu giraawundii gadi aanaatiin yookiin lafa dakeetiin kan adda bahan wal arguu danda'u. Namni tokko lafa olka'iinsa guddaa qaburra, namni inni biraa immoo lafa olka'iinsa xiqqaa qaburra ta'ee garuu gidduu isaaniitti kan jiru immoo lafa gadi bu'aa suluula yoo ta'e lamaan isaanii wal arguu danda'u jechuudha. Inni biraan lower grounds of grounds lafa dakee ta'an lamaan irratti lamaan wal arguu danda'u. ዝቅተኛ የመሬት አቀማመጥ ያላቸው አካባቢዎች ሊተያዩ ይችላሉ። አንዱ ሊያይ ይችላል። 2 points having an equal height እኩል ያልሆነ ርዝመት ባላቸው ቦታዎች ላይ ሁለት ሰዎች ሊተያዩ ሊገናኙ ይችላሉ። በተለይ ደግሞ መሃላቸው ላይ ያለው የመሬት አቀማመጥ ረባዳማ ሆነ ሊተያዩ ይችላሉ ነው። ከናፉ ዴቢን ኬኛ areas which covered by dense forest cover kan jedhu ta'a jechuudha. Barattoota roobatu roobaa jira nu jeequu danda'a sagaleen sirriitti isinitti dhagahamu dhiisuu danda'a viidiyoo kanarratti waan ta'eef gaaffii haftee gaaffii 18ffaa kana hojjedhee gaaffiiwwan biroo torbee itti aanu keessatti qabadhee isiniif dhiyaadha. Gaaffii 18ffaan akkas jedha. Giddu galeessa bara 2023tti uummattoonni hedduun naannoo Sudaan irraa gara Itoophiyaatti sababa siyaasaatiin seenaniiru jedha. Kanaaf kanneen armaan gadii keessaa sochiin yookiin godaansi isaan taasisan isa kamiidha? በ2023 አጋማሽ ዓመት አካባቢ ላይ ከሱዳን ብዙ ህዝቦች ወደ ኢትዮጵያ ተሰደዋል በፖለቲካ ምክንያት። ለዚህ ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት የስደት አይነቶች የትኛው የስደት አይነት ተፈጸመ ይለናል። So at the mid of 2023 many people were migrated from Sudan to Ethiopia due to the political case. Which of the following type of migration would take place? A. Step migration. B. Refuge migration. C. Evacuum migration. D. Resettlement. Godaantotni yeroo gabaabaadhaaf haala ulfaataa keessa darbanii iddoo qubannaa isaanii isa dhumaadhaaf kan qubatan step migrants jedhamu. A migrant arrives at the last destination after a series of short-term moves to other location is said to be step migration. ለአጭር ጊዜ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ አልፈው የመጨረሻ መኖሪያቸው ላይ የደረሱ ስደተኞች ስቴፕ ማይግራንትስ ይባላሉ። ሲዝናል ማይግሬሽንን ከንኒ ባከቀበቱ ሶቺ ኡመታ ሆጂ በርባደቹዳፍ ማነ ሳኒቲ ባኒ ጆጀተኒ ዴቢያኒ ሙገር ማነ ሳኒቲ ከን ዴቢያን ለተወሰነ ጊዜ ስራ ፍለጋ ወጣው ስራቸውን ሰርተው ተመልሰው በነበሩበት ቤት የሚመለሱ ስደተኞች ሲዝናል አለም ደግሞ ወቅታዊ ማይግራንት ስደተኞች ይባላሉ ማለት ነው። ጎዳንቶታ የሮዳፊ ይደሙ ወቅቲዳን ከንጎዳዳኒ ዋንቴዳፍ ጎዳንቶታ ወቅቲ ላይ ይደማኒ ቤከሙ ይቹ እኒ ብራን ኢማ ሲያሳዳፍ ወራናን ወልት ቡኢንሳ ሐዋሳን ነሞኒ ማነ ኢሳኒ ራቡቃኒ ገረ ብየ ብራት ደመኒ ኮሉ yogalani ሪፊውጅ ማይግራንትስ ጀረም በጦርነት ምክንያት በፖለቲካል ኢሹ በእርስ በርስ ጦርነት ቤታቸውን ዘግተው ህይወታቸውን ትተው ወደ ሌላ ሀገር ሄደው ጥገኝነት ጠይቀው የሚሰፍሩ ስደተኞች ሪፊውጅ ማይግራንትስ ይባላሉ። ኢቫኪው ማይግሬሽን የሚባለው ሰዎች ስደት በናቹራል ካላሚቲስ በተፈጥሮ ሁኔታዎች ምክንያት ለምሳሌ በኤርዝኩዌክ በመሬት መንሸራተት በእሳተ ገሞራ በጎርፍ በድርቅና በመሳሰሉት ኢቫኪው ማይግሬሽን ከንጀኑ ሶቺ ነሞኒ ማነሳኒራ ቀይሳርኒራ ሰበበ ኡመማን ስግጋቸው ለፋተው ደንዳ ሶቺ ለፋተው ደንዳ ወይንሰ ቮልካኖ ተው ደንዳ ሎላ ሐማተው ደንዳ ጎጊንሳን ተው ደንዳ ማነሳኒራ ቡቃኒ ገረብራት ደመኒ ቁበተን ኢቫኪው ማይግሬሽን ጀዳሙ ጀቹ እኒ ብራን ፎርሚን ማይግሬሽን ዮኪን ጎዳንሳ እኒ ብራን ዮ ነሞትኒ ሰበበ ወራናን ሰበበ ኡመማን namtolcheedhaa fi haala uumamaa keessatti ta'anii mootummaadhaan mana isaanii irraa buqqifamanii iddoo biraa geeffamanii yoo qubsiifaman resettlement migration jedhama jechuudha። በተፈጥሮ ምክንያት አለም ደግሞ ሰው ሰራሽ በሆነው ምክንያት ከቤታቸው ተፈናቅለው መንግስት ሌላ ቦታ ላይ ወስዶ የሚያሰፍራቸው ስደተኞች resettlement migrants ይባላሉ ማለት ነው።